maal barbaadda maal su yaalaa bade qarshiin yaalaa bade eessatti yaalaa bade suuqii keessatti yaalaa bade erga suuqii keessatti yaalaa bade ala keessa moo maal barbaadda re ibsaan waan suuqii keessan jirreeffana si barbaadeera maali almaala si godha ariina irraa qabdamu maal taate moodesii obboleetti kiyya bete deen daayiparii ijoollee naa kennita ati yoo maal ta'e itti bal'ate moo itti dhiphate abbaa suuqii shaama bara dhaloota akka lakkoofsa 19 naa kennime tole eenyufi ofii kiyyaa kabajuufani ka waggaa lamaan kanaan dura kabajnaati yeroo sana bar Covid 19 itti yaadachuuf ture bar waggaa kanas waggaa 19 laffaanan kabajette manatti nu waamne inni waggaa darbeemma guyyaa sagabeelli ture ka maas galcheeyyu maaf gaafii nagaa fattaati yeroo 1999 kabajeeyyu maas galcheessu siifa balatu ofina jeesa sinja siifa balatu maanoo qaqqaba hello maal taatanii haadha manaa kiyya wajjin olaansineet gamoo kun nafarra ofana jeesa jirti kabajamaa keenya kun dhimma dhuunfaati nuti immoo dhimma dhuunfaa keessa iseennu dadhabaa wayii kun dhimma dhuunfaa keessan foddatuma namoonni dabaa gootta Siakabo. abbaa suuqii kondomina kenname wayii jira ayyee kino obboleessa garuu akkamiin haftaa waa'ee saayiziin dhiphatiin bishaan jeerikaanii tokko yuun qabata kino qarshiin kee garuu natti taamiti rakkoon qabu shakkiin A few minutes later. maal obboleessa maal asi godhe maal taate sittiin bal'atottee natti kennite miti akkam goona reema yookaan nan biraa naa kenni yookaan asumatti kaawwadhe laala haay lammish jirtaa maalan jira obboleettiin kee sin jaaladha naan jettee yeroo suuqii dhuftellee waan ishiin barbaaddeen kenna waan ani ishii jaaladhuuf yoo mana kana se'e obsi lammishaa fakkeenya wayii sitti maamee shittoo sana fidime kino shitole dubartii akka qodaa shittoo kanaati qodaan shittoo kun immoo banamu malee poolisaa hin beekamu kanaafuu dubartiinis laphee ishee osii bante malee beekuu hin dandeessu dogoggorteetta soore shittoon kan beekamu poolisa buqqee totonteen buuffameeti Siakabo. bareedaa ko burganama qorsi nyaachuu akka narraa fanneeshi rakkoon qabu nirraa fadhu atillee yeroo bishaan dhugdu akkasii nuuna of eeggadhu ishi atillee yeroo nyaata nyaattu qarqarri biddeena harka kee akka murre eeggadhu shi rakkoon qabu mana ciisichaati gara mana saaloonii yeroo deemu na jalaa dadhabda waan ta'eef taaksii fayyadami tole ishi boroo sitti irfachiise waaqni si amaaru shi rakkoon qabu asii galee ammaatiin haa bilbiltutti baay'een si yaada anillee mucaasa kana barisa walakkaa xaafii kumtaala tokko manaa qaba jedhan waaqee dhugaa waaw ilaala laalaa jira bar Ananna laale timo anaa waaw naan jedhe anaa waaw naan jedhe shikoot ifama boleessa waan ta'e si gaafannu rakkoon qabu na gaafadha anaa moo shidhaa waaw jette lachuu keessanuu miti eenyu waaw jetteere kan namoota hundarraan dhabamne okee waa farsiin laale dhandhama haddaa kan qaban oomisha cilaaloo food complex kan ta'an okee waafers okee noodles okee paastaa filannoo keessanaa ta'u Suuqii maaloo bokkaan rifeensa kiyya balleessee beestaalii naa kennime abshiri dhiphatiin peestaaliin jira kunoo qashtii galatoom Jesus. Hey bro man, ijaba bastim. Sorry ko jirta jira abbaan kee mana jira eeyyeen jira bareedaa ko okay deemi naa waamin nan barbaadan tole si fawwaama abbaa namni sin barbaadaa jira eenyu na barbaade soore kararra dhaabbatee sin eegaa jira maaf na barbaadde mucaa keessan fuudhuuf sin gaafachuun dhufe intala koo fuudhuu dhufteeti na bukkeetti maasika yaadda siri salphattuu wayii dhiifama gaashee xiqqoo waan amma xaxxee dhugee jiruuf sirii yoo dadinaa dhugda eeni garuu xiqqoo darbeetu yeroo naayit kilabii deemu qofan dhuga yeroo naayit kilabii deemu qofa hin affartu yeroo mucaa kiyya gaafachuu dhuftu mana hidhaatee gambeen dhuguu eegalee malee dura maxxeen dhugu ture hancaalu ya rabbi sirii mucaa kiyya attee jiraachista atee miti nan mana hidhaa gale lubbuu namaa baasisan mana hidhaa gale sirii lubbuu namaa baase ta'uu lakki gaaf sana gar malee naare namicha wayii toollaa keenya ture mucaasaa jaaladhee natti heerumsiisennaan siin kennu naan jedhe nan ajjeese achumaan kootu ilma koo dhiiraatti kenname mucaa kiyya barbaada kan Maye mana na wetu? Mana tongkai? Mana tongkai? Mana? Mbeta ni? Yes. Boleh sama na ante na time? Mana mali? Mana tongkai? Basya susun watai mal jada kun. Mana mali? Mana tongkai baru? Mana tongkai baru dia apa? Basya susun watai.
Abbasuki karina kenna. Karri? Kilometer. Obboleessa karri siin jedheen bar. Okay, karri dha. Jira, karri. No. Se acabó. Abbasuki. Angka kun jira Kilo no kisi qarshi meeqa? Yana faasikaati barbaadde kan akkamii faatu. Arraagee samo kan culuullee mo kan qoraa barbaadde mo harri isaa sifaatu. Sinojii sitti baay'ate. Buusu dhiiste soqa maal soqanta kana fudhadhu kaa. Silamaan keessa namni shubbisa aadaa Oromoo seeran danda'u eenyume? Dee maal gaafii qabaana kaa. Isi shubbisme? Shubbisa? Ade bani akkati shubbifama moo? Ankee moo laala beesti shubbisme? Kandaboo bidani, keessa sitti. Kandaboo bidani, keessa sitti. Kandaboo bidani, keessa sitti. Kandaboo bidani, keessa sitti. Kandaboo bidani, dalga deemta. Iyya toona geessu, mi'oo mi'aahee. Eebicha mi'eessu, dalga deemta. Iyya toona geessu, mi'oo mi'aahee. Eebicha mi'eessu, eebicha mi'eessu. Agar tere eenyummoo hireema. Yaamaasi. Abbasuki qarshii kan nama zare. Kanaan immoo bishaan naa kenname. Kootu deebii qabdaa. Go. Boss, step water. Waxiin mana sargii maaliif akka waxii mana warra du'aatti mi'oofne? Namicha du'e sanarra warra birrii liqeeffateetu waxii san hojjete kanaaf. Maal ta'e du'e? Shikii waan ta'e duuba deemee duus poondaa shilaalu boolla bu'ee du'e. Eno mana warra du'an jira deebisee si bilbila. Yaa Waaq sirbuun gadda kiyyan irraa fachisuu deema. Abbasuki paantii anaaf ta'u naa kenname. Tole siifan kenna. Kunoo mee qarshiin sa'o. Qarshii ishii xiqqoodha. Qarshii 400 qofa. Maal obboleessu uffata xiqqoo ammanaa birrii 400 jetta. Waan biraa of keessaa qaba moo paantiin isaa riilaaksii godha. Firiidamii sii kenna. Akka warra gatiin isaanii hirrisanii miti. Dhiisibbo inni irratus inni dabalus waanuma tokko qaba. Yoon itti dhiisee balaliyyeen neelaa badamu nattaafa. Tole obboleessu amala isaa situ beeka. Abbasuki peestaaleen jira. Abbaa qarshii meeqa barbaadde? Abbaa qarshii tokko naa kenni. Tole. Kunoo. Tole. Peestaalee keessa naa kaa'i. Abbasuki. Firaashii kana naa kennime. Inni kun kuma afurii dhibba shan. Jechuun koo anan biraan jiru. An biraan kanas barbaadde? Barbaadde. Maal jechuu barbaadde? Inni kun birrii meeqa jechuu kiyya? Inni kun hin dabala. Inni kun hin dabala. Isa kana naa wayyan jedhe inni kun meeqa? Inni kun. Sorry. Waa si gaafadhu? Maaliif amma yoona boyfriend hin godhanne? Xiqqoo warri koo waan nallolaniif hanga ammatti boyfriend godhachuu hin dandeenye. Ati maaliif girlfriend hin godhan? Xiqqoo warri kee waan si lolaniif. Kan godhuree jamaariitu. Bareeddu ko baay'een si jaaladha. Anis baay'ee si jaaladha bara. Garuu baraan si fuudhuun barbaada. Garuu baraan umuriidhaan waggaa tokko si dursa akkamitti ta'a? Maal rakkoo qabaree waggaa dhufuun si fuudha. Wayne. Abbasuki silipharii sana kenname. Silipharii? Tole. In argine moo si fuuldura jedhama? Amma in argine? Kan jedha silipharii nama iyyuu nagarre qoy. Barbaadi. Amma inni itti himatu.
Kinoot bar sliperichi. Qarshii sameega. Qarshii 100. Kinoot 200. Jaalalleen koo maatii ishee jalaa qarshii atteenaa kenteen suuqii kana banadheera. Dureessas ta'eera. Amma kan na yaaddessa garuu intala hattuu kana fuudhuun qabamu kan gochuun qaba. Asme nuti garuu warri dhirootaan na ajaa'ibu yeroo ijoolleen durbaa irbaata affeerree nyaatanii nu biraa deeman maaf nu gabbaraa? No, irbaata nyaatanii ciree sitti dabalatan jenneeti malee maaf nu gabbara. Ikkoo. Kaardii baafatteetta? Doktor, kaardiin kutaa ja'an ta'u kutaa 7 kuufiyaan kutaa ja'an qaba. Amma maaltu dhaga'ama? Sagalee keessan malee homtuu natti hin dhaga'amu. No, akkas jechuu koomti. Amma dhukkubbii maaltu dhaga'ama jechuu kooti. Qorra naan jedha. Atoo maal jetteen irree? Oh, dhiifama. Maal nyaattee garasi dhukkuba jechuuti? Ayi doktor, osoo nyaadhee mayoomne dhukkuba ture. Okay, dhukkuba keetiif wantoonni dawaa ta'an wantoota akka killee fi foonii nyaachuu qabdu. Eessaa nyaadha doktor? Mana keessa nan dhufamu? Baay'een si jaaladha yeroo meeqasitti meemti? Anis yeroo meeqasitti nama amalli isaa badaa malee natti hin tolu. Sa'aatii 5 nan turee galan barmanatti warra kiyyatti kanan galu. Si qoruu barbaadee malee nama amala isaa gaariin barbaade. Sa'aatii 5 kanan galu mar maskiidaan gala. Yeroo meeqasitti ani nama amala madaa malee hin jaaladhu. Anan maskiida deemuuf bar kophee tuufan. Jaalalli kee kan dhugaadhaati. Obboleessa kutaa laaboraatoorii kamiin laata? Asiin ol dabartee keessa. Asiin ol dabartee keessa lixxa. Lakkoofsa meeqachuu kiyya? Lakkoofsa 18 asiin ol. Lakkoofsa 18 kan lixxa keessa. Mataa si dhukkuba hin? Xinnoo mataan na dhukkuba kanaaf. Akkas taanaan kottu kaasa. Akkas taanaan kottu kaasa. Waasin gaafadhu? Nu gaafadhu rakkoo. Gaafa haadha manaa fuudhan guyyaa jalqabaa maal jedhanii ta'e galu? Salphaadha kun. Hoop entertainment.